Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota fi jaallattoonni herreegaa martinu. Egaa har'aan tanas barnoota herreegaa kutaa torbaffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Jalqabuma bara 2016 barattoonni hundinuu gara mana barumsaatti baga nagaa deebitan jecha. Egaa barnoota herreegaa kutaa torbaffaa kanas hanga tokko waggaa dabre isiniif dalaguun kiyya ni yaadatama. Haa ta'u immoo boqonnaa sadii olitti irra baay'ee kaniin isiniif dalagee ture. Egaa hangamee boqonnaa sadii fi isaa olis waan keessa isiniif deebi'amuu qabu isiniifin dalaga yoo rabbi jee waliin turra jechuudha. Meegaa barnoota herreegaa kutaa torbaffaa kanas sirna barnoota haarayaa irratti boqonnaan inni jalqaba irratti boqonnaan inni qabatee jiru boqonnaan tokko yaadrimee tuutootaa isa jedhudha. Isa jalaa takka tuqaa takka irratti seensa tuutootaa, takka tuqaa lama irratti immoo gosoota tuutootaati. Takka tuqaa sadii irratti hariiroo tuutootaa, takka tuqaa afur irratti immoo tuutoota qayyabuu kan jedhudha. Egaa qabiyyeewwan boqonnaan takka yaadrimee tuutootaa kan jedhu if jalaa qabudha. Egaa waggaa dabree kutaa jahaffaatti mata duree yaadrimee tuutootaa kan jedhu kanas barattanii jirtan jeetii yaada. Kanaaf akka keessa deebiitti barnoota herreegaa kutaa torbaffaa sirna barnoota haarayaa irratti boqonnaa tokko jedhee jalqabuun isaa warra waggaa dabree kutaa jahaatti tuuta barateef boqonnaan kun haarayaan ta'u, akkasuma boqonnaan lamalleen waggaa dabree kutaa jahaffaa warri barate intiijaroota kan jiru barattanii turtanii. Kutaa jahaatti intiijaroota kan jiru boqonnaa barnoota herreegaa kutaa jahaa keessatti boqonnaa afur irra akka inni ture beekamaadha. Ni yaadattan jeetii yaada. Lama tuqaa takka irratti keessa deebii lakkoofsa lakkaawwiiti fi lakkoofsa hundaa kan jirudha. Lama tuqaa lama irratti ammoo seensa intiijaroota, lama tuqaa sadii irratti waliin madaaluu fi tartiibeessuu intiijaroota, lama tuqaa afur irratti immoo ida'uu fi hir'isuu intiijaroota, lama tuqaa shan baay'isuu fi hiruu intiijaroota, lama tuqaa jaha immoo intiijaroota guutuu fi maangoo kan jirudha. Kanas boqonnaa lama yookiin intiijaroota kan jiru keessatti bal'inaan laalla barnoota herreegaa kutaa torbaffaa kana keessatti. Itti aanee kan laallu boqonnaa sadii. Boqonnaan sadiis maal ja'a? Reeshoo, pirooporshinii fi dhibbarraa kan jirudha. Reeshoo, pirooporshinii fi dhibbarraa kan jiru as jalatti reeshoo fi pirooporshinii kan jirus ni laalla. Ammallee keessa deebii dhibbarraa irratti kan jirus ni laalla jechuudha. Akkasuma sadii tuqaa sadii irratti hojiirra oolmaa reeshoo, pirooporshinii fi dhibbarraa kan jirus ni laalla jechuudha. Akkasuma boqonnaa afur irratti himoota walqixaa sararaawaa ja'a. Himoota walqixaa sararaawaa. Himoota walqixaa sararaawaa kan jiru kana jalatti himoota walqixaa sararaawaa kan jiru jalatti tarmootaa fi ibsamoota aljeebraa kan jiru boqonnaa afur kana jalatti ilaalla jechuudha. Himoota walqixaa sararaawaa kan jiru jalatti tarmootaa fi ibsamoota aljeebraa, himoota walqixaa sararaawaa jijjiirama tokko furuu, sirna koordineetii diriiroo kunneen hundi mata dureewwan boqonnaa afur himoota walqixaa sararaawaa jalatti jiranii. Ammallee hojiirra oolmaa himoota walqixaa sararaawaa kan jirulleen boqonnuma afur kana jalatti kan jirudha. Inni itti aanu boqonnaa shan. Mata dureen boqonnaa shaniitis naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo kan jirudha. Egaa boqonnaa shan kana jalattis naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo kan jiru ilaalla. Isa keessaayis keessa deebii rogsadootaa
Egaa waa'ee rog-sodootaa kutaa jahatti ni baratamaa jechuudhaaf keessa deebii ja'a. Danaalee roga afree danaalee roga afree naannawaa fi bal'ina danaalee roga afree naannawaa fi bal'ina danaalee roga afree marsaa fi bal'ina geengoo marsaa fi bal'ina geengoo marsaa fi bal'ina geengoo marsaan siidhaan bakka bu'a bal'inni immoo eedhaan bakka bu'a jechuudhaafi akkasumallee boqonnaa kana jalatti kan baratamu hojiirra oolmaa naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo kan jiru boqonnaa kana jalatti ni ilaalama. Boqonnaa jaha irratti immoo walitti galummaa danaalee diriiroo kan jirutu baratamaa jechuudha. Boqonnaa jaha jalatti walitti galummaa danaalee diriiroo kana jalatti walitti galummaa danaalee diriiroo boqonnaa jaha jalaa jaha tuqaa takka irratti walitti galummaa danaalee diriiroo kan jiru hojiirra oolmaa walitti galummaa danaalee diriiroo kan jiru kan laalamu ta'a boqonnaa jaha kana jalatti. Akkasuma boqonnaa torba qabannaa daataati. Egaa qabannaa daataa kan jiru jalattis kan ilaalamu gabatee deddeebiinsa gatiiwwanii fayyadamuudhaan daataa qindeessuu maal fayyadamuudhaan gabatee deddeebiinsa gatiiwwanii fayyadamuudhaan daataa qindeessuu ijaarsaa fi hiikaa chaartii paayii yookiin giraafii geengooti. Gatii giddugalaa gatii marmaartuu fi gatii gidduu kan jirus akkasuma reenjii boqonnaa torba kana qabannaa daataa isa jiru jalatti ni barattu. Torba tuqaa afur hojiirra oolmaa yaadrimee qabannaan daataa kun akkamitti hojiirra oola isa jedhus boqonnaawwan torba kana jalatti qabannaa daataa kan jiru jalatti barattanii jechuudha. Mee ammaan tana kallattumaan gara boqonnaa tokkootti haasa'ennu. Boqonnaan tokko maal jedha? Yaadrimee tuutotaa isa jedhudha. Egaa yaadrimee tuutotaa isa jedhu kana jalattis mallattoon asirratti nu agarsiisu kun mataan isaa danaa veenii jedhama. Asiin kun tuuta A, inni kun tuuta B, bakki kun immoo bakka kipha isaanii tuunni A fi B'n kun itti wal kiphan jechuu agarsiisa. Yaadrimee tuutotaa isa jedhu kana jalatti egaa bu'aalee barachuu jee adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaatti yaadrimee tuutaa ni hubatu jaa barattoonni ni hubatta hariiroowwan tuuta lama ni ibsita akkasumas makoo fi kipha tuutotaa ni barbaadda jaa. Makoo fi kipha tuutotaa danaa veenitiin ni ibsita jaa. Maaligaa kun eega barnoota boqonnaa kanaa xumurtee booddeedha jechuudha. Seensa jeeti kutaa torbaffaatti yaadrimee tuutaa waliin yeroo jalqabaaf kan walitti dhuftudha jaa. Waa'ee tuutaa jechuun boqonnaa jahatti deebi'ee hin jiru jechuudha. Boqonnaa kutaa jahatti hin jiru jechuu kanaaf kutaa torbatti kitaaba sirna barnoota haaraa kanarratti kutaa torbatti jiraachuunsaa barattoota ganaa dhufaniif maali jalqabaatti yeroo jalqabaatiif kan isaan argan kutaa torbatti waa'ee tuutotaa wajjin walitti dhufan jechuudha. Jireenya guyyaa guyyaa keessatti yeroo baay'ee waa'ee tuutotaa adda ni kaafna jaa. Fakkeenyaaf yeroo garee barattoota mana barumsaa keetii garee taphattoota kubbaa miilaa Oromiyaa walitti qabama konkolaattota garee jaldeessaa yookiin waa'ee walitti qabama wantootaa yoo dubbannu waa'ee tuutotaa dubbanna. Boqonnaa kana keessatti maalummaa tuutaa, mallattoo tuutaa, egaa hariiroo tuutotaa fi tuutota qayyabuu ni barattaa jaa. Egaa boqonnaa kana keessatti wantoota baratamanidha. Maalummaa tuutaa, mallattoowwan tuutaa keessaa hariiroo tuutotaa fi tuutota qayyabuu ni baratta jaa. Egaa mee kallattumaan seensa tuutotaa kan jiru ilaalla. Mata duree kana keessatti yaadrimeewwan bu'uura tuutotaa, hiikoo tuutaa, miseensa tuutaa,
tuuta dhaabbataa fi tuuta fufaa, tuuta duwwaa ni baratta jaa. Maal jalatti? Seensa tuutaa kana jalatti jechuudha. Mata dureewwan barataman maali? Bu'uura tuutotaa kanneen ta'an hiikoo tuutaa, miseensa tuutaa, tuuta dhaabbataa, tuuta fufaa, akkasumallee tuuta duwwaallee boqonnaa kana jalatti kan baratamudha jechuudha. Egaa dabalataanis tokkoon tokkoon mallattoolee kan tuuta keessatti fayyadamnuu fi akkaataa hojii irra oolmaa isaanii ni barattaa ja'a. Egaa boqonnaa kana keessatti jaa mee hiikoo bira haa deemnu. Hiikoo bira osoo hin deemin gochaa takka tuqaa takka kana haa waliin dhageenyu waan jedhu. Naannoo keetti wantoota gareen walitti qabamanii ibsamuu danda'an fakkeenyota adda addaa kenni ja'a. Egaa barattoota kutaa torbaa mana barumsaa Markazu Diyaa'ul Islaam yoo jenne, barattoota kutaa torbaffaa bulchiinsa magaalaa Maayaa yoo jenne, kunneen wantoota tuuta ta'anii jechuudha. Tuuta jechuun maal jechuudha jaa? Egaa tuuta jechuun walitti qabama wantoota kanneen sirriitti ibsaman jechuu akka inni ta'an hiikoo takka tuqaa takka irratti ni agarra. Miseensa tuutaati yoo jedhamu maal jechuudha? Miseensa tuutaati yogguu jedhamu maal jechuudha? Miseensa tuutaa yogguu jennu egaa mana tokko yoo fudhanne mana san keessa maqaa mana sanii mana A yoo jenne yookiin tuuta mana tokkoon tuuta jennee tuuta A jennee yoo bakka buufne mana san keessa wantoonni jiran re'ee, lukkuu, hoolaa yoo jenne kanneen maali? Miseensa mana sanaati jechuudha. Egaa mana gaafa jennu immoo manni maali? Tuuta. Tuuta mana saniitiif miseensa kanneen ta'an re'ee, hoolaa, lukkuu wantoota achi keessa jiraatanii jechuudha. Mee kallattumaan gara hiikoo takka tuqaa takkaatti haa seennu. Hiikoo takka tuqaa takka maal jedhaa? Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Wantoonni tokkoon tokkoon tuuta keessatti argaman miseensota tuutichaa jedhamu jaa. Egaa fakkeenyaaf tuuta barattoota kutaa torbaffaa naannoo Oromiyaa kan bara 2013. Kun jechuun tuuta daa'imman waggaa 5 gadi magaalaa Amboo keessatti argamanii, tuuta godinaalee Oromiyaa keessatti argamanii, tuuta lakkoofsota hundaa 10 gadi, tuuta barsiisota mana barumsaa keetii. Kunneen hundi tuutaa. Tuutni tokko sirriitti ibsame kan jedhamu wanti kenname tokko miseensa tuutichaa ta'uuf dhiisuu isaa shakkii malee murteessuu kan danda'amu yoo ta'edha. Egaa tuutni yoo moggaafamu qubeewwan guddaadhaan moggaafama. Tuutni yoo moggaafamu qubeewwan guddaadhaan moggaafama. Akkasumas tuutni miseensota isaatti fayyadamuun yoo ibsamu miseensota isaa tarreessuun, qoodduun, addaan baasuun mallattoo birees yookiin mallattoo kana keessatti barreessuudhaan. Fakkeenyaaf tuuta qubee dubbachiiftuu 5 fudhadhu jaa. Tuutni kun qubee guddaa laa fayyadamuun yoo moggaafamu, egaa qubee laa guddaadhaan moggaafama. Kana booddee immoo mallattoon kun mallattoo birees jedhama afaan Ingiliffaatti. As keessatti A qoodduu, E qoodduu, O qoodduu, U goonee mallattoo bireesiisaniin cufnaa jechuudha. Kun Uudhaa jennu. Egaa qoodduudhaan adda babaasuun dirqamaa jechuudha. Miseensota tuutaa kanaas jechuudha. Miseensa tuutaa kanaas yeroo barreessinu qubee xiqqaadhaan barreessuun dirqama. Miseensonni tuuta laa qoodduu tiin fo'amanii jiru jaa. Egaa as keessatti yoo ilaalle miseensonni tuuta laa kuni hundi isaatu qoodduudhaan addaan fo'amanii jiru yookiin qoodduun addaan baafamanii jiru. Miseensa tuuta kanaa ta'uun mallattoon yoo ibsinu wanti as keessatti tarreeffamee jiru kun A, qubeewwan dubbachiiftuun A, E, I, Oodhaa fi U kanneen jennu kun as keessatti tarreeffamee kan jiru miseensa tuuta laa ta'uusaa kan ittiin ibsinu
Egaa qubee Giriikii isa akkana barreeffamu kanaani innis qubee Giriikii epsiloon isa jedhamudha qubee Giriikitti. Egaa isaan kanas qubee Giriikii kanaan yoo miseensa as keessatti arrabifama kana aan miseensa tuuta laati. Kanaas hogguu dubbifnu aan miseensa tuuta laati akkana jennee dubbifna. Akkasumallee een miseensa tuuta laati. Een miseensa tuuta laati. Akkasuma oon miseensa tuuta laa. Uun miseensa tuuta laa akkana jennee dubbifna. Fakkeenyaaf baan miseensa tuuta laa kana keessa hin jiru. Qubee dubbachiiftuu jee waan ta'eef miti miseensa jechuudhaan yeroo ibsinu akka kanatti irra murra. Baan miti miseensa tuuta laati jennee yeroo ibsinu kana jechuun baan miseensa tuuta kana keessa hin jiru. Tuuta laa kana keessa hin jiru waan ta'eef baan miti miseensa tuuta laati jennaani. Mee fakkeenya biraa maal jedhaa? Tuutni maa armaan gadii kan miseensonni isaa lakkoofsa koobxii 12 gadii yoo ta'e miseensota lakkoofsa koobxii 12 gadii fakkeenyaaf lakkoofsota koobxii 12 gadii yoo jennu egaa lakkoofsa koobxii gaafa jennu koobxiin lakkoofsa takkaa fi mataa isaatiif malee hin hiramne. Hirmaataan isaa takkaa fi mataa isaa fakkeenyaaf 2 yoo fudhanne takkaaf ni hirama. Akkasuma 2 mataa isaa qofaaf hirama. 3 yoo fudhanne takkaa fi 3 mataa isaa qofaaf hirama. 5 yoo fudhanne takkaa fi 5 mataa isaa qofaaf hirama. 7 yoo fudhanne takkaa fi 7 mataa isaa qofaaf hirama. Lakkoofsonni akkanaa kuni egaa lakkoofsa koobxii jedhama jechuudha. Egaa lakkoofsi koobxii 12 gadii kuni egaa 2 3 5 7 jennee katti aanu 10 takkaas eenyuuf hirama? Takkaa fi 10 mataa isaa qofaaf hirama waan ta'eef egaa lakkoofsonni koobxiin 12 gadii isaan kanaa jechuudha. Isaan kanaas gaafa tarreessinu akka kanatti tuuta fayyadamnee maa guddaa tuunni qubee guddaan barreeffama waan ta'eef wal qixanii tahaa. Mallattoo kana keessatti 2 3 5 7 10 jennee cuftuu itti goonaa jechuudha. Mallattoo hammattuu isa cuftuu kana itti goonaa jechuudha. Egaa amma lakkoofsonni warreen 2 3 5 7 10 ta'an kun miseensa tuuta maati. Egaa miseensa tuuta maa ta'uu isaa kanaas yeroo ibsinu 2 miseensa tuuta maa jennee ibsina. Egaa akkasumallee 5 miseensa tuuta maa. 3 miseensa tuuta maa. 7 miseensa tuuta maa. 11 miseensa tuuta maa akka kana jennee ibsinaa jechuudha. Egaa as keessatti kan miseensa hin taane fakkeenyaaf 4 yoo fudhanne 4 miti miseensa tuuta maa. 4 lakkoofsa koobxii kanneen ta'an kana keessatti hin argamu waan ta'eef. Egaa karaa biraatiin miseensonni tuuta baay'inni miseensa tuuta maa kanaa meeqa? Takka 2 3 4 5 jechuudha. Baay'inni miseensa tuuta maa wal qixanii tahaa 5 jechuudha. Akka kanattis ibsuu ni dandeenya jechuudha. Miseensonni maan qabatee jiru jechuudha. Mee kallattumaan gara gilgaala takka tuqaa takkaatti bira haa deemnu. Gilgaala takka tuqaa takka yoo laalle walitti qabama armaan gadii keessaa kan sirriitti ibsaman kami ja'a? Walitti qabama armaan gadii keessaa kan sirriitti ibsaman kami? Egaa tuuta lakkoofsa koobxii 100 gadii
Kana jechuun sirriitti ibsamee jira jechuudha. Tuuta lakkoofsa koobxii 100 gadi yoo jedhu sirriitti ibsamee jira. Kun tuuta dhaabbataadhaas jechuudha. Lakkoofsa koobxii 100 gadi gaafa jedhu tuuta dhaabbataadhaas. Akkasumallee walitti qabama bineensota babbareedoo godina Baalee keessaa. Egaa waa'een bareedinaa, waa'een fokkotinaa kunneen ilaalcha waan ta'eef tuuta keessatti haammachiisuu hin dandeenyu. Kun akkaataa ilaalcha isaatti abbaa tokkotti wanti bareedaa ta'e nama biraatti bareedaa ta'uu danda'a. Kanaaf tuutaa miti. Kun tuutaa miti, sirriitti hin ibsamne. Caarratti kan jiru barattoota babbareedoo daree kee keessaa, inni kunis ilaalcha waan ta'eef sirriitti hin ibsamne jennaani. Daarri inni jiru immoo walitti qabama barattoota Oromiyaa keessaa kan jiru sirriitti ibsamee jira. Kun daataan isaanii beekamuu danda'a waan ta'eef walitti qabama barattoota Oromiyaa keessaa kan jiru sirriitti ibsamee jira. Egaa lammaffaarra yoo dhufnu bakka duwwaa armaan gadii keessatti mallattoo miseensaa yookiin miti miseensaa guuti jaa barreessuudhaan himicha dhugaa taasisa. 5 bakka duwwaa miseensa 2 4 6 8 as keessatti 5 hin jiru waan ta'eef miti miseensa, mallattoo miti miseensaa barreessinaa jechuudha. Akkasuma baarratti 25 miseensa tuuta asitti tarreeffame kanaati moo miti miseensa 25 as keessa hin jiru waan ta'eef. Asitti immoo 2 tuuta lakkoofsa koobxiiti jaa lakkoofsa koobxii keessatti ramadama. 2 jechuun lakkoofsa koobxii keessatti ramadama waan ta'eef mallattoo miseensaatu bakka kana bu'aa jechuudha. Daarratti 7 miseensa yookiin miti miseensa lakkoofsa koobxiiti asirrattis kan mul'atu lakkoofsa maangooti. Lakkoofsa maangooti. Lakkoofsa maangoo yookiin lakkoofsa qaraa kan lamaaf hin hiramne jechuudha. Kanaaf 7 miseensa lakkoofsa qaraati waan ta'eef mallattoo miseensaatu bakka kanattis gala jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti yoo dhufne baay'ina miseensota tuuta armaan gadii barreessi jaa. Tuuta lakkoofsa maangoo irra xiqqaa 20 irratti tuuta lakkoofsa maangoo irra xiqqaa 20 gaafa jiru lakkoofsa maangoo yookiin lakkoofsa qaraa kan taane mee baadhaan haa bakka buufnu. Baan wal qixani tahaa lakkoofsi maangoo irra xiqqaa 20 kanneen ta'an 1 3 5 7 9 11 lakkoofsa maangoo kanneen ta'an yookiin lakkoofsa qaraa kanneen ta'an jechuudha. 13 15 17 19 isaan kun egaa lakkoofsa koobxii lakkoofsa maangoo jechuudha. Lakkoofsa maangoo yookiin lakkoofsa qaraa irra xiqqaa 20 kanneen ta'an jechuudha. Yeroo tarreessinu akka kanatti tarreessina jechuudha. Baarratti ammallee baarratti maal ja'a? Faan wal qixani tahaa 5 10 15 jee itti fufaa hanga 100tti jaa. Lakkoofsi kun 5 dabalaa deemuu isaati agarra asirratti. Egaa 5 jennee egaa tuutni miseensa faa 5 10 15 20 25 mallattoo qoodduudhaan garbaafamuu qaba. Qoodduudhaan gargar bahuu qaba. 25 30 35 40 45 akka kanatti hanga 95 jennee 100 hanga jennutti itti fufaa jechuudha. 100 hanga jennutti itti fufaa jechuudha. Inni itti aanu mee gaaffii afuraffaa bira haa deemnu. Gaaffii afuraffaan akkana jaa. Tuutni daa armaan gadii
Barattoota kutaa torbaa mana barumsaa tokko sadarkaa tokkoffaa hamma sadaffaatti bahanii argisiisa ja'a. Tuutni daa kunis kan tarreeffamee jiru barattoota kutaa torba keessatti akka hanga sadii ba'an Gaaddisee, Fayyisaa fi Obseedha. Jara hanga kana jechuudha. Egaa irratti maal gaafata? Irratti miseensonni tuuta kanaa eenyu fa'i? Miseensonni tuuta kanaa warruma asitti tarreeffame kana jechuudha. Gaaddisee, Fayyisaa, Obseedha. Egaa baarratti immoo himni Fayyisaan miseensa tuuta daa jedhu dhugaadha ja'a. Eewwa dhugaadha. Maaliif Fayyisaan miseensa tuuta daa kana keessa ni jira waan ta'eef dhugaadha. Caarratti himni Caaltuun miseensa tuuta daa jedhu dhugaadha ja'a. Kun dhugaa miti, asirratti soba. Maaliif as keessatti Caaltuun hin jirtu waan ta'eef Caaltuun miseensa tuuta daa kana jennee ibsuu hin dandeenyu. Miti miseensa osoo ta'e dhugaa ta'a. Daarratti ammallee himni Jiituun miti miseensa daa jedhu dhugaadha ja'a. Eewwa dhugaadha. Maaliif Jiituun miseensa tuuta daa kana keessa hin jirtu waan ta'eef miti miseensa yoo jee dhugaa ta'a jechuudha. Egaa har'aaf asuma irratti haa dhaabnu. Yerootti aanutti gosoota tuutaa kan jiru irraa eegalla. Gosoota tuutaa mata duree jiru irraa eegalla. Har'aaf asuma irratti haa dhaabnu. Egaa warreen chaanaalii kanaaf haarayaa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib godhuudhaan akkasumas sheer godhuudhaan hiriyoota keessan biraan waliin gahaa. Egaa akkasumallee kutaa barnoota herregaa kutaa torbaffaa jettanii warreen hin argatin barnoota herregaa kutaa torbaffaa akkasuma barattoonni kutaa saddeettaffaa illee barnoota herregaa kutaa saddeettaffaa jettanii yoonii fi seentan gosa barnoota herregaa ta'e argachuu dandeessan jeetii yaada. As booddee wanti baay'een ammoo barnoota herregaa kutaa torbaffaa fi saddeettaffaa keessatti baay'een isaa gama herregaatiin dalagamee jira. Egaa gama barnoota biraatiin yoo barbaachisaa isin ta'e gara koomentii keessan ilaalee kaniin isiniif itti fufuu ta'a yoo rabbi jee. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Nagaan naaf turaa. Nagaan jiraadhaa. Galatooma.